Baga gammaddan baga gammanne hordoftootaa fi kabajamtoota Gadaa Digital Media. Chaanaaliin kun akkuma beekamu erga yeroo banameetii as hojiilee garaagaraa hojjetaa turuun isaanii yaadatama. Kanuma bu'uura godhachuun bara 2016 hojii addaa qabatee isinii dhiyaatee jira. Biraandiin chaanaalii kanaa beeksisaa fi hojii promooshinii akkasumas immoo eejensii gurgurtaa fi hojiilee garaagaraa bu'uura godhachuudhaan hojjetaa jira. Chaanaalii kana subscribe gochuu akka hin daganne isiniin jenna. Akkuma argaa jirtan chaanaaliin kun hojii beeksisa maashinaalee gurguddoo biyya alaa keessatti oomishamanii gara biyya galanii fi kanneen ammoo biyya keessatti oomishan waliin hojjetaa akka jiru beekamaadha. Dhaabbanni Top Machinery Factory in the Zone jedhamu afaanota hedduudhaan hojjetaa turuun isaanii yaadatama. Kanuma bu'uura godhachuun dhaabbata kana wajjin taanee hojii beeksisaan hojjanna. Gama biraatiinis gurgurtaa fi bittaa maashinii irratti ni hirmaanna. Namoonni wajjin taatanii hojjettanis gatii dadhabbii yookiin gatii faddaalummaa keessanii dhibbeentaadhaan kan argattan ta'uu dhaabbatichi ni beeksisa. Kanumaaf namoonni olii hojjechuu barbaaddanis balballi keenya banaa isiniin jenna. Dhaabbanni kun kaayyoo gurguddoo hedduu yoo qabaate, kaayyoon inni tokkoffaan ammoo dhaabbilee maashinoota gurguranis irraa bitee gabaaf kan dhiyeessudha. Akkasuma immoo maashinoota gabaaf kan dhiyeessu yommuu ta'u, maashinoota gabaaf dhiyeessu kanneen gatii madaalaa fi gatii salphaadhaan akka hojii dhaban hojii dhabe jedhee hin teenneedhaaf balbala saaqee koottaan irraa bitaa koottaa hojiitti seenaa isiniin jedhaa jira. Namoonni biyya alaa teessanis maatii keessanii maal hojjannaa maal goonee maatii keenya gara durummatti ceesifnaan hin rakkatina. Dhaabbanni Top Machinery Factory Zone afaan Oromootiin dhufee kallattiidhaan hojii dhabdoota biyya keenya keessatti baay'atan kanneen ammoo magaalaa keessatti rakkoo adda addaaf saaxilamanii baqaaf saaxilamuuf irratti argaman kallattiidhaan abjuu isaanii akka gara biizines pilaanitti seenanii dhugoomsaniif karra saaqee jira. Isinis dhaabbata kana wajjin hojjedhaan affeerraa keenya. Nutis akka Gadaa Digital Mediaatti dhaabbata kana wajjin yeroo hojjennu gammachuu guddatu nutti dhagama. Isinis nutti dabalamtanii abjuu keessan dhugoomsaa isiniin jenna. Maashinoonni amma jalqabarraa hanga ammaa isinitti dhiyeessaa jirru kun yookiin viidiyoo irratti argitan kun tokkoffaa irratti maashiniin argitan sun maashinii oomisha bishaanii yookiin warshaa oomishaati. Namoonni kaapitaalli keessa miiliyoona keessa jiru yookiin miiliyoona 14-15 qabdan maashinii kana bitattanii warshaa bishaaniitti yeroo muraasa keessatti abbaa qabeenyaa biyya keessatti dorgomaa hin qabne ta'uu dandeessanii. Gama biraatiin sammoo warshaa daakuu yookiin maashinii warshaa daakuu kan tajaajila yeroo muraasaa kenne gabaaf dhiyeessee gurguruuf dhiyaatee jira. Isinis maashinii kana bitattanii hojiitti akka seentan affeeramtanii jirtu. Kanaaf namoonni dhuunfas ta'e dhaabbanni tajaajila gurgurtaa fi bittaa maashinii dhaabbata keenya wajjin yookiin dhaabbata Top Machinery Factory Zone wajjin hojjechuu barbaadan balballi keenya banaadha isiniin jenna. Akkasuma immoo dhaabbanni keenya gurgurtaa fi bittaa maashinii irratti gatii madaalawaadhaan bittaa fi gurgurtaa irratti hojiilee gurguddaa hojjetaa jira. Akkasuma immoo bitataa fi gurgurtaa wal qunnamsiisuudhaan hojiilee raajii hojjechuu irratti argama. Egaa afaan Oromootiin yeroo dhiyootti eegalame hojiin kun hojii saba keenyaafis bu'aa qaba waan ta'eef akkasumas namoonni giddugala magaalaa irratti iddoo hojii mijataa qabdan maashinoota gatii sasalphaadhaan bittanii akkasuma immoo gatii salphaa fi madaalawaan bittanii hojii eegaluu dandeessanii magaalaa kamuu jiraachuu dandeessanii rakkoo tokko hin qabu. Humna ibsaa kanneen isin gaafatan jiraachuu danda'a. Egaa tiraansfoormeriidhaan kanneen hojjetamu jechuudha. Maashiniin kanneen akka warshaa daakuu maashiniin akka oomisha bolokkeettii egaa maashinaaleen akka oomisha daakuu fi bishaaniis humna ibsaa guddaa gaafachuu danda'a. Egaa maashinaaleen humna ibsa guddaan gaafanne yookiin humna ibsa diqqaadhaan hojjechuu danda'an hedduu harkaa qabna. Kanaafuu namoonni karoora daldalaa yookiin biizines pilaanii qabdan hojii kanatti seentanii milkaa'uu dandeessan isiniin jenna. Namoonni baay'een biizinesiin nuti hojjennu manneen nyaataa yookiin suuqota yookiin qinxaaboo irraa waan darbee miti. Kanaafuu hojii maanufakcharingii oomisha irratti osoo hojjenneeti
ofii bira darbinee namoota nutti dhiyaatanii fi biyyaafis waan gaarii tokko hojjechuu dandeenya. Carraa namoota birootiifis hojii uumuu dandeenya waan ta'eef namoonni biyya alaa jirtan kallattiidhaan egaa Gadaa Digital Miidiyaan viidiyoo gadi isinii dhidhiisu kana hordofuudhaan viidiyoo kanneen share like gochuudhaan akkasuma immoo namoonni viidiyoo kana jaalatanii egaa hiriyoota keessanii qooddanii gurgurtaa fi bittaa maashinii irratti hirmaattanii namoonni akka hojii kana irratti hirmaataniif carraa uumuu barbaadanis karaa telegiraamiitiin nu qunnamuu dandeessanii waliin hojjechuu dandeenya. Waliin hojjennee jireenya injifannee gara imala badhaadhinatti taasisuu dandeenya isiniin jedha. Kanaaf jireenya kallattii qofaan naa darba jettee yaadde taanaaniin dogongortee jirta. Barris bara akkasiiti miti. Kanaaf obboleeyyan koo namoonni biyya alaa jirtan kanneen biyya keessa jirtan hojii kamuu waliin hojjechuu dandeenya. Akkasuma immoo maashinaalee gurguddoo harkaa qabna. Maashinaalee giddu galeessaan hanga egaa maashinaalee 30 hanga 70 biraa qabna. Akkasuma maashinaalee gurguddoo mallaqa miliyoona baasuu danda'an kanneen akka miliyoona 30 miliyoona 40 harkaa qabna jechuudha. Fakkeenyaaf warshaa daakuu warshaa bishaanii maashinoonni oomishan egaa gatiin isaanii beekamaadha. Haa ta'u malee gatii haarawaatiin kanneen tajaajila kennan hin gurguramu. Egaa dhaabbanni Top Machinery Factory Zone egaa gatii madaalawaadhaan maashinoota tajaajila kennan gabaa dhiyeessuu irratti argama. Isinis kanuma bira godhachuun wajjin hojjettanii akka imala keessan gara badhaadhinatti taasisuudhaan abjuu keessa yeroo muraasatti milkeeffatan isiniin jenna. Gama biraatis namoonni hedduun bizinees pilaanii yeroo baafattan hojiilee oomishaa fi hojiilee akkasuma immoo isa afaan Ingiliffaan manufacturing jennu kanarratti osoo xiyyeeffannee baay'ee kallattiin nuti guddachuu dandeenyu badhaadha waan ta'eef kanarratti hojjedhaa isiniin jedha. Fakkeenyaaf yoo fudhannee maashinii tokko gatii salphaadhaan hojii hin eegalta jenna. Akka fakkeenyaatti karooruma salphaa yoo baafne maashiniin suphaa ajaja sibiilaa fi ajaja foddaa fi maashinerii kunniin maashiniin isaa akkuma beekamu maqaadhaan katara yookiin murtuu akkasuma immoo diriilii urtuu jedhanii egaa gamaraatiin ammoo maashinii suphatu jira. Egaa karoora kana erga baafneeti maashinoota sadii kana erga binneeti hojii suphaa kana eegaluu dandeenya. Mallaqni kaapitaalli waan kanaaf barbaachisu tilmaamaan 50,000 caalu. Egaa 50,000 bizineesii torbaanitti birrii 10,000 20,000 argamsiisuu hojjechuu dandeessanii haala gabaa fi ogeessa cimaa qabaachuutu namarraa gaafata. Kanaafuu onlaayinii tiitoriyaalii barachuu dandeessin akkaataa suphaan maashinii tokko suphamu akkaataan foddaan tokko almooniin tokko itti suphamu onlaayinii barachuu dandeessanii. Gamaraatiin ammoo kolleejjiin Balatoo egaa magaalota Oromiyaa hedduu keessatti argama. Isarraallee barnoota suphaa kan argattanii hojii kanatti namoonni seenuu dandeessan. Hojiin kun baay'ee baay'isaa. Egaa sabni keenya hojii kanarratti duubatti fuudhaa meelaala magaalota hedduu magaalota Oromiyaa keessa seennee yoo laalle baay'ee bizineesii kanarratti xiyyeeffannee hin jirru. Egaa oomisha suphaa fi oomisha maashinii irratti kan hojjetee nuuf dhiyeessuu saba biraatiin nuti ammoo bitataadha. Lafa keenya irratti ogummaa qabnuun hojjannee jijjiiramuu hin dandeenye. Egaa sabni biras quba kan nutti qabaa jiru hojii oomishaa fi manufacturing irratti hojjechuu dadhabuu kenna. Kanaafuu dhaabbanni Top Machinery Factory Zone hojiilee kana hojjeta waan ta'eef kanaafuu eejensii guddaa argantan kanatti fayyadamaatii maashinii kanneen bitadhaati hojii eegalaa isiniin jenna. Maashinii gurguruu qofa osoo hin taane gorsa maashinaa wajjin tiitoriyal kilaasii onlaayiniidhaan written documentiin kan isinii kennamu ta'a. Barreeffamni gabaabaan maanuwaalii hojii isaanii kan isin eegalchiisa jechuudha. Ni isiniif kennama. Gama biraatiin ammoo egaa gaarentii qaba. Egaa suphaa maashiniifis ta'ee kanneen bittaadhaaf geejjibaaf ta'u gaarentiin kan isinii kennamu ta'a. Kanaafuu rakkoo tokko hin qabnu nu bira dhuftanii maashinii isiniin jennu kana bitadhaati ittiin duroomaa jireenya keessanis ittiin jijjiiraa isin jenna. Maashinoonni argaa jirtan kun yeroo ammatti jiruuf jireenya hawaasaa kan jijjiiraa jiru hojii manufacturing qofa daldala muraasa keessaa baatii gara abjuu guddinatti kan isin geessu daldaloota maashiniitiin oomisha yookiin manufacturing irratti hirmaadhaa isiniin jenna. Maashinoota xaawulaa baasan hedduu qabna gatii madaalawaadhaan. Akkasuma immoo maashinoota gurguddoo warshaa daakuu fi warshaa bishaanis hedduu biraa qabna kanneen
isinii dhiyeessina waan ta'eef bitadhaatii itti fayyadamaa isiniin jenna. Gama biraatiin ammoo akka dhaamsatti kan isinii qabnu egaa maashinoota kanneen yeroo gabaaf dhiyeessinu kanneen namoota irraa binnus akka jiru hubachuu qabdanii. Namoonni maashiniin koo tajaajila kennuu dhaabe jettan mana suphaa geessinee erga suphinee bareechifneetti gabaa dhiyeessina waan ta'eef namoonni maashinoota akkasii ollaa keessanii fi biraa qabdanis nu biraan gaa isinirraa binnee gabaaf dhiyeessinee tajaajilama akka irraa fayyadamu godinaalee Oromiyaa hundaa dhiyeessine isiniin jenna. Egaa kutaalee Oromiyaa hunda geessuudhaaf geejjibnis tola ooltummaadhaan kan isinii kennamu ta'uu beekaa. Dhaabbanni kun hojii guddaa hojjechuudhaaf cimee kan irratti argamu. Kanaaf karaa telegiraamiitiin namoota ciccimoo wajjin diskees kuusichaa jirra yookiin mariirra jirra. Kanaaf nu waliin hojjedhaa isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa. Egaa viidiyoo lammaffaan gaafa isinitti dhiyaannu bu'aa fi egaa taateewwan maashinii kanneen tokko lama jennee kan isinii dhiyeessinu ta'a.